Nagaa waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif yoo ta'u hordoftoota warqee biyuutii akkam jirtu mee nagaa fayyaa keessan miti ani gaabboleettiin keessan nagaa guddaa irraa faasaan qaba waaqayyo gammoo galata guddaa argatu malee nagaan na bira jiru isin biras akka jiru waaqayyo irraa abdiin qaba obboloota koo tole egaa baay'ee yeroo baay'ee isin irraa fagaadheen jira sababan fagaadheef immoo egaa jireenya biyya lafaa keessatti bu'ii bahii baay'ee qaba. Kanaafiyyuu egaa baay'ee argamuu hin dandeenye sababni isaas kun immoo mudannoo naannoo mudatirraa kan ka'edha. Egaa kana durallee isinii qoodeen ture nam tokko waa tokko gochuuf sammuun isaa qaamni isaa nagaa ta'uu qaba. Yoo nagaa qabaate ofiifis namaafis ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf kan barraa kan ka'anis immoo egaa harka koo yeroo darbee ji'a sadan kana harki kana cabee isinitti himeen ture haa ta'u egaa harki koo waan qabachuu amma danda'utti anis immoo yaalamaa kan jirullee isinitti beeksiseen ture. Harama waaqayyo na gargaaree egaa harki koos fooyyee baay'ee na godhatee waaqayyo na gargaaree argameen jira. Kanarraa kan ka'e immoo mataan koo egaa harka malee immoo waa tokko gochuun illee waan hin danda'amne mataan koo baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan ofii koos miicoo ofii koos immoo filachuu waan hin dandeenyeef baay'ee na jalaa caccabee ture. Egaa gola hambaan kun baay'ee rakkisaadha. Firiidamummaan illee baay'ee barbaachisaadha. Egaa firiidamiin immoo biyya arabaa kana keessatti baay'ee akka hin jirre hundumti keessaniyyuu ni beektu. Yeroo baanitti baanee yeroo baanitti immoo galuun hin danda'amu. Mana arabaa keessatti yoo warrootuma alaa hojjetan irraan alagaa boqonnaa hin jiru. Kanaafis anillee gamana ta'uu baatullee itti gaafatamummaan koo sa'aatii 24 waan ta'eedhaaf eeyyamaan qabu jechuudha laba'uudhaaf. Isa kanaafiyyuu mataan baay'ee mataa hojjechiifachuufis ta'ee mataa tokkosachuuf baay'ee natti ulfaataa ture. Waaqayyo na gargaaree immoo mataa kana immoo akkamittiin deebisuu danda'a kan jedhu immoo waanuma mana keessa jiru waanuma faayidaa qabeessa kan ta'e akkasumallee immoo biyyuma keenya keessatti illee obboloota keenya dhiirotaa yeroo fayyadamaniin agarra. Halluun mataan isaanii baay'ee bareedaa baay'ee bifti isaa akka bifataatiin akka turu akka baay'atu akka hin caccabne akkasumallee fuulaaf irree baay'ee gaarii kan ta'e abukaadoo inni beektu jechuudha. Abukaadoon baay'ee jechuun vaayitaaminoota mineraalota hedduu of keessaa qaba. Kanaafiyyuu abukaadoon biyya jirru kana keessatti gatiin isaa furuuttota yookiinis immoo kuduraaf muduraa keessaa baay'ee gatii ol ka'aadha. Faayidaan isaas akkasuma waan ta'eef zayitii isaa yoo barbaanne akkasumallee immoo qibaatii ciqaansaa jira, qibaatii fasaashiisha jira. Akkasuma immoo abukaadoo mana keessatti illee kunoo akka juusiitti dhuguudhaaf akkasumallee immoo mataatti fayyadamuudhaaf faayidaa qabeessa hedduu waan ta'eef abukaadoo gara waan abukaadoo kubbaayyaa tokko otoo dhunnee baay'ee garaa keenyallee akkam beelonee faayidaa immoo vaayitaaminoota garaa garaa irraa argannu waa baay'ee waan of keessaa qabu. Abukaadoon tokkichisaa baay'ee qaama keenya keessaas rifeensa keenyaafis in gargaara jechuudha. Keessuma keenyatti argannee yoo itti fayyadamne yennaa mataa caccabe kana immoo iddootti deebisuudhaaf akkasumallee immoo halluu isaatti deebisuudhaaf abukaadoo kana yoo baay'atee ji'atti yoo xiqqaate immoo torbee lamatti illee otoo arganne mataa keenya yeroo tokko dibannee bareedaadha. Akkaataa hojii isaa yeroo baay'ee namoonni tiriitimentii mataa yeroo godhannu yookiin immoo tiriitimentii maayidha manatti fakkaata gaayyoon afaan biraa afaan oromoo dagadhe immoo na of oolcha. Tiriitimentii mataa yookiin akka koondishinerii jechuudha. Matoota kan lallaafisanii matoota akka hin caccabne kan godhanii matoota immoo akka bubuqqaane kan godhanii akka baay'atu kan godhanii tiriitimentoonni baay'een keemikaalota kan qabanii jiru. Inni kun immoo mana keessatti yeroo baay'ee yeroo miiccannu an akka koondishinerotaa erga shaambootiin miiccannee booddee maal goonaa shaamboo sana erga baasnee booddee koondishinerii akka mataa keenya lallaafisuuf mataan keenya lallaafuus har'a kan ka'e immoo akka bubuqqaane akka hin caccabne taasisaa jechuudha. Akka hin caccabne taasisa jechuun immoo bakkuma sanatti mataan keenya yabbinaan akka turu
kelerii yookiin immoo halluu qabuun akka turu taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu avokaadoos yeroo wantoota garaagaraa itti daballee hanqaaquu yookiin puphaatti daballee muuziitti daballee wanta garaagaraa itti daballee waliin maknee dibachuu ni dandeenya. Dibannee garuu akkaataan inni itti irraa egaa wanti barumsa teekinooloojii kanarra wanti hin baratamne hin jiru. Wantoota namoonni itti fayyadamanii akkaataa itti fayyadamasaa dura akkuma kondiishinarii jechuudha. Shaamboodhaan mataa keenya erga miiccanne erga qulqulleessinee booddee avokaadoo sana dibannaa jechuudha. Avokaadoo zayitii barbaaddanitti dabaltanii dibachuu dandeessu. Yoogatii yookiinis immoo urgoo faana dibachuu dandeessu. Hanqaaquu illee egaa shittaasaa xiqqoo wanta intinaa ta'uuf yoo shaambootiin miicama ta'e malee akkasumatti akka nama isinitti himaa jiru kanatti akka nufi gochaa jiru kanatti gochuuf ka'e kanatti yoo isinitti himee phuphaanii yookiin hanqaaquun shittaa badaa waan qabuuf kana godhaa isiniin jedhu. Garuu immoo yoo itti fayyadamasaa yoo shaamboodhaan miicama ta'e itti fayyadamuu dandeessu. Garuu maal goona seetanii halluudhaan akka turuuf fireezii yeroo goonullee fireeziinsa akka bareeduuf akka hin caccabnee fi maal goona avokaadoo kana hin daakna. Akkasumallee urgootti daballaa. Urgoo akkasumallee zayitiin kun baay'ee bareedaadha. Otoo zayitii kana argattanii bitattanii saansilkiin aynita lamatu jira. Kun saansilkiin kun saansilkii isa duraati. Isa ammaa otoo hin taane kookonaayit saansilkii kan jedhu jira. Kookonaayit saansilkiin baay'ee bishaanidha. Mataa keessa yoo hin taa'u jechuudha gadi dhangala'a. Inni kun garuu baay'ee furdaadha. Mataan lallaaffisaa akka hin caccabne godha. Mataan walirraa hiikkanneef akka hiikamu taasisa jechuudha. Isa kana yoo argattanii otoo itti fayyadamtanii baay'ee bareedaadha kun jechuudha. Inni kana argattanii itti fayyadamanii isiniin jedha. Kanaafiyyuu erga shaamboodhaan qibaatii waan ittiin qibaatii dabra amlaa kan jedhamu jira. Qibaatota inni taa'u itti fayyadamtanii zayituun yoo ta'e wanta isin barbaachisu wanta mataan keessanii itti bartanii qibaatii jechuun dursa miiccatanii kan dibatanii fi dursa miiccatiin kan dibatan jira miti. Qibaatota sana dura fayyadamaatii shaamboodhaan erga qibaaticha sanaa qibaatii foolii badaa qabaatu ta'uu danda'a. Erga miiccattanii xumurtanii immoo kana urgoo faana walitti daaknee jechuudha. Walitti daaknee isaa booddee hin dibannaa jechuudha. Hin dibanna. Viidiyoo isinirra dheerachuu danda'a. Obsumaan na hordofaa. Namni avokaadoo hin beekne hin jiru. Kanaafiyyuu avokaadoon koo xiqqoo bishaateera. Rakkoo hin qabaanaaf jechuudha. Bishaate malee avokaadoon hin tabalaasheera miti jechuudha. Kanaafiyyuu isin maal gootu wantoota kana fuula keessanirra dibadhaa boloota ko. Fuula keessa warri fifinnisni isinitti ba'u warri immoo haala garaa garaatiin gurraacha akkasumallee madaatii kan jedhamu kana wanta madaatii isa jedhamu sanallee wanti isinirra ba'u yoo jiraate isallee gaariidha waan ta'eef qodaa keenya bakka bareedaa isaatti nu deebisuu danda'a waan ta'eef isa dibadha. Deemmoo irriba nagaa rafaa moobaayilii baay'isuu dhiisuu moobaayilii bananii halkan erga mabraatiin aamee moobaayilii fayyadamuun irra ija keenyaaf illee gaarii miti. Egaa hundumti keessan yoo beeku baattan illee baay'een keessan beektu yaada jechuudha. Isa kanaafiyyuu iji jala kan nama gurraacha'u kan nama dhiita'u yeroo tokko tokko miidhaa biraa fiduu danda'a waan ta'eef otootii aggabaabii jechuun daqiiqa baay'ee fayyadamuu baanne erga ibsaan aamee booddee faan isiniin jechuu barbaada. Kanarraan alammoo warroonni baay'ee iji keessan gurraacha'u jallisaa immoo kokombar isa jedhan beektu firiijii keessa kaa'atii kokombarii dibadha. Kokombariin baay'ee bareedaadha. Erga
akka cabbii isinii ta'ee booddee jechuun baay'ee qorraa erga ta'ee booddee isa dibadhaa inni gaariidha jechuudha. Dabalataan kana erga shaambootiin qulqulleessinee booddee waa shaambootti gochuun nu barbaachisu abukaadoo masaarraatii laqallanqee bishaaniin irraa qulqulleessinee madhiisnaa jechuudha. Erga dhiisnee erga fooxaatiin waa tokkotiin gogsannee immoo qibaatii qabnu qibaatii ciqaa ta'uu danda'a. Qibaatii kamiyyuu haa ta'u isaatiin immoo bakka 2 bakka 4 jechuun akka ijoollee amma bakka addatti baqaqsine isa bakka 2tti baqaqsine immoo kan ammoo bakka 4tti goone jechuudha. Akka quxuxurii bakka 4 quxuxurii isaa yoo goone deebinee immoo guyyaa tokko guyyaa 2 bullee ofiisaa lallaafee mataa bareedaa mataa miidhagaa mataa nama hawwatu hin ta'a jechuudha. Innaa ofii keenya mataa keenya ammani qibaatii saasilii kanarraa xinnoo isheetti dabala maaliifi har'a erga miicee booddee shaamboodhaan mataa koo kan erganitti dibee sa'aatii tokko irra tursiisuu qabdu baay'ee isaa walirra tursiisuu dandeessu ani garuu sa'aatii tokko irra tursiisa. Isaa booddee immoo wanti goonaa jechuudha. Miicannee garuu akkuma isin jedhe bakka quxuxuruushisa bakka 4tti yoo goone bareedaadha isiniin jedha. Egaa obboloota koo makiinaan isinitti iyyuu danda'a. Share like gochuudhaan immoo maatii koo akkanaa taatanii jechuun ani isin hojjenne waan ta'eef egaa yeroo narra turee jira amma yoonallee sa'aatiis ta'e seera yuutuubii naa guutee hin jiru innaa akkana jajjabeessitan immoo sumarraan isin gaafadha hiriyoota keessaniif share godhaa viidiyoo nani gadhiisurree like koomentii gaaffii wanti nuti ta'erree barreessaa akkasumallee immoo wanta isin hojjetamu barbaadu wanta gaaffii isinii ta'u barbaadullee na gaafadhaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota koo egaa waluma guddisna isinii hin jedha. Kana fakkaata viidiyoon guyyaa har'aa inni akka yoo waaqayyo jedhe kana booddee baay'ee fagaadhu isinitti dhiyaachuun barbaada. Egaa daakkachuufani ani makiinaan isinitti dhiyoo waan ta'eef akkuma isiniin jedhe daakkadhe erga mataa koo miiccadhee booddee sa'aatii tokko booddee erga irra tursiisee abukaadoo miicee shaamboo bishaan qulqulluu hin miicaa shaambootti hin godhachuudhaan akkasitti waan irra geessanii warroonni itti fayyadamtanillee na beeksisaan isiniin jedha. Guddaa galatooma turtii gaarii.